kenniinsa tajaajila barootaaf madda komii cimaa ture furuuf lammiileen bakkuma jiranitti tajaajila garaagaraa argatanii yeroo fi maallaqa isaanii akka qusataniif kan gargaaru tajaajilli giddugala iddoo tokkoo masoob hojii erga eegalee bubbuleera. Tajaajilli iddoo tokkoo masoob bifa haaraan gara lammiileetti socho'uun tajaajila barbaadamu akka kennuuf immoo wiirtuun tajaajila iddoo tokkoo socho'an Finfinneetti ministeera muummeetiin ifatti ifoomeera. Saganticha irratti argamuun yaada kan kennan ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa tajaajilli giddugala iddoo tokkoo masoob rakkoolee kenniinsa tajaajilaa furuurra darbee guddina biyyaa duubatti kan harkisu malaammaltummaa balleessuuf gaheen isaa olaanaa ta'uu dubbataniiru. ዲጂታላይዝድ የሆነ ሰርቪስ አሰጣጥ ካልጀመርን በቀር ይሄ በማሰር በምን አልተቻለ tajaajila dijitaala yoo eegalle malee hannaa fi saamicha karaa kamiinuu dhoowwuu hin danda'amu. Hidhuu yookaan waa biraan adabuun dhoowwuun waan danda'amu miti. Yaalameera garuu bu'aan dhufe gaarii miti. Hammi tajaajila barbaadamuu hin argamne kun immoo sochii biyyattii duubatti hambiseera. Daldalaan tokko galii kanfalamuu qabu yeroodhaanii fi bilisaan yoo hin kaffalle hojiin isaas bu'a maleessa ta'a jechuudha. Tajaajilli iddoo tokkoo masoob kun kan ittiin abdatame rakkoolee kana ni fura jedhameeti. Tokkoffaa tuttuqii irraa bilisa. Biyya kanatti yeroo baay'ee fandaaltotaan hojiin kan hojjetamu. Kuni fandaaltota kanarraa bilisa yeroodhaanii fi qulqullinaan ammoo tajaajila barbaadamu ni kennama. Kun immoo tokkoffaa hojii ni ariifachiisa. Inni lammataa karaa mootummaatiin tajaajilli argadhu yeroo dheeraa fudhata. Adeemsa san deemurraa karaa gabaabaa koomishiniidhaan guyyaa lamatti fixachuu wayya isa jedhu ni hambisa. Lammiileen tajaajila mootummaarraa argachuuf mirga guutuu qabaachuu kan ibsan Piroofeesar Birhaanuun tajaajilli iddoo tokkoo kun immoo yeroo gabaabaa keessattii fi qulqullinaan tajaajila barbaadan mana manatti akka argataniif kan gargaaru ta'uu dubbataniiru. ህብረተሰቡን በደንብ ይረዳው ደስ hawaasni hubachuu qaba jedhee kanan yaadu tokkoffaa tajaajila kamuu argachuuf mirga guutuu qabaachuu fi tajaajilli kamuu giddugalummaa nama tokkoo kan hin barbaanne kallattiidhaan abbaan dhimmaa yeroo gabaabaa keessatti tajaajila barbaadu waan isarraa eegamu guutee mootummaarraa ariitii fi qulqullinaan argachuu akka danda'udha. Hawaasni kanaan dura tajaajila argachuuf karaa gabaabaa fandaaltotaan deemnu malee isa jedhu sammuu isaanii keessaa baasanii tajaajila argachuun mirga akka ta'e beekuu qabu. Karaa gabaabaa yookaan fandaaltotaan deemuun tajaajilli argamu hojii nama hundaa balleessa. Keessattuu namoota karaa seeran hojii isaanii hojjetan baay'ee miidha. Mootummaan tokko ammayyaadha kan isa jechisiisu tajaajila lammiileef kennuuni kan jedhan ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii Dr. Ballataa Mollaa rakkoolee gurguddoo Itoophiyaa keessa turan keessaa tokko kenniinsa tajaajilaan lammiilee gammachiisuun akka hin turre kaasuun tajaajila giddugala iddoo tokkoo masoob kun immoo san hundirraa furuuf gahee guddaa qabaachuu dubbataniiru. አንድ መንግስት ዘመናዊ ነው እንዲባል ከሚያስችሉ ገጽታዎች ውስጥ አንዱ መንግስት ለዜጎች የሚሰጠው የአገልግሎት mootummaan tokko ammayyaa'aadha kan isa jechisiisu tajaajila lammiileef kennuuni. Akkuma beekamu rakkoon kenniinsa tajaajilaa akka biyyaatti dhukkubbii mataa erga ta'ee bubbuleera. Iftoominni hin jiru. Dhamaatii hedduutu ture. Tajaajila tokko argachuuf gatii guddaatu kaffalama ture. Tajaajila argachuu yoo dhaqan itti quufinsi hin turre. Qormaataa fi dhamaatii guddaatu ture. Walumaa galatti akka biyyaatti dinagdee ammayyaawaa ijaaruuf wantoota akka rakkootti ka'an keessaa rakkoon kenniinsa tajaajilaa isa tokko ture. Kanaaf kana hir'isuuf immoo sirna jireenyaa ammayyaawaa diriirsuu, kenniinsa tajaajilaa ammayyaawaa kennuu fi lammiileen tajaajila ammayyaa akka argatan taasisuudha. Tajaajilli iddoo tokkoo masoob diinagdee dijitaalaa uumuun guddina biyyaa ariifachiisuu akka danda'u kan dubbatan Dr. Ballataan atoobisii socho'aan masoob kan tajaajiloota mootummaa kallattiin hawaasicha qaqqabsiisuuf yaadamee qophaa'e hojii tajaajilaa ariifachiisuu kan danda'u ta'uu kaasaniiru. ይሄ ዛሬ ያየነው የተንቀሳቃሽ የአንድ ማዕከል አገልግሎት inni har'a argine kun tajaajilli iddoo tokkoo masoob kan iddoo tokkoo iddoo biraatti socho'u awutoobisiidhaan kan tajaajilli manaa manatti kennamudha. Hiikaan kanaa immoo maalinni yoo jettan kanaan dura tajaajilli iddoo tokkoo masoob hawaasni idduma tokko deemanii tajaajila barbaadan iddoo tokkotti argachaa kan turan kun immoo gara iddoo jiranitti socho'uun tajaajila barbaachisu iddoo tokkotti kennuudha. Biyya tokko keessatti dinagdee dijitaalawaa ijaaruun biyya ammayyoofte ijaaruu keessatti tajaajilli akkanaa kennuu gaheen inni qabu guddaadha.